Ashama jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kootii har'a jechuudha wantoota feesbuukii keessaa gaaffii gaafattan isinitti agarsiisu dhufe jechuudha. Gaaffii keessanii tokko kamitti koomentii akka namni nuuf hin barreessine gochuu dandeenya. Yeroo poosti goone akkamitti koomentii akka namni nuuf hin kennine gochuu dandeenya. Deebisee akkamitti laayikii dhuuf kenna. Sanaa booda immoo akkamitti taaggii ofirraa cufna. Akkamitti poosti keenya namni baay'een akka nuuf ilaalu gochuu dandeenya. Fi deebisee namoonni muraasni akka poosti keenya illee ilaaluu dandeenyan akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Agadhumaatti na hordofa. Warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan subscribe godhaa barnoonni ani barsiisu simbira akka ga'uu barbaadan mallattoo ol kan jettura tuqaadha. Sanaa booda barnoonni asirratti gadhiisu guyyaa guyyaadhaan simbira ga'a. Warroonni barnoota hamma ammaatti sin darbe keessaa iddoo viidiyoo jettu kana tuqaati. Seenaa irraa baradhaa viidiyoolee hedduu jira. Wantoota sin dhibee as keessa laalaa irraa baradhaa yoo gaaffii qabaattan koomentii naa godhaa siniin jedha. Kanaaf as keessa deematii irraa baradhaa viidiyoo koo laayik godhaa akka namni argee irraa baratuu fi as keessa seentanii wantoota sin dhibe irraa barachuu dandeessu. Wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii naa godhuu dandeessu siniin jedha. Gara barumsaatti sin dabarsa. Feesbuukii keessa seenna. Ergaala kanaan feesbuukii keessa seenne jechuudha. Amma isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf koomentii cufaa akkamitti akka banuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaaf poostii kana koomentii ni qaba. Akkuma argitan koomentii qabaa jechuudha. Mul'ata koomentiin. Koomentii akka namni deebisee naan barreessine akka namni dhufee naan barreessine gochuu akkamitti akka hin danda'u isinitti agarsiisa. Amma jala kanatti omtuu hin jiru jechuudha. Akkuma argitan kana booda yeroon cufee ka'e garuu barreeffannoo jalatti ni dhufti. Akkamittiin koomentii akka namni nuun barreessine suura badaa tokkos waa barbaanne poosti goone akka namni laayikii qofa nuu godhu koomentii jechoota garaagaraa akka nuuf hin dhaabne gochuu barbaanne maal goona. As gubbaarraa sarara sadan tanatu jira kuno maqaa keessa fuunduraa jechuudha yeroo waa poosti gootan amma kun sheer godheen jira achirra innaa xuxxanii akkanatti isinii fidaa jechuudha. Huukaan koomentii your post kan jedhu kana hin argitu achirra xuxxu. Yeroo achirra xuxxan as keessatti waa sadii isinii fida. Public jedha, friend jedha. Publikiin kan namni hundi arguu danda'udha. Friend kan jedhu immoo friendoliin keessan akka argu yoo feetanii friendolii keessan qofti akka argu yoo barbaadanii jechuudha. Yoo immoo lakkii namoonni aaddii na gaafatanii jiranis akka nagarre yoo jettanii friend kan jedhu irra godhattu. Yoo namni hundi immoo namni baay'ee na argu jettan immoo public kan jedhu kana irra godhatanii dan gootu jechuudha. Fakkeenyaaf koomentii kana cufuu barbaadan immoo profile and packs your mention kan jedhu kanarra gadi xuxxanii asirratti gad dabarsitaniitu dan kan jedhu kanarra xuxxu. Sana booda hamma namni dhufee koomentii naan xaafu jechuudha. Qollofamee jira kunoo jala kanatti namni kamiyyuu dhufee koomentii naa kennuu hin danda'u jechuudha. Laayikii naaf godhu malee haala kanaan koomentii cufachuu dandeessu jechuudha. Amma kana cufuu waan hin barbaanneef nan bana. Yeroo banee ka'e immoo kunoo haala kanaan omtuu jala isaatti hin jiru jechuudha. Akkasitti koomentii feesbuukii barbaadan cuftanii barbaadan bantanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya poostii keessan immoo akka namni baay'een argu akka sheerii isiniif godhatu yoo barbaadan maal gootu? Akka namoonni friendii sin gaafatan aaddii followii keessan jala jiranis akka namoonni baay'een poostii keessan arguun yoo feetan jechuudha. Gaaffiin kun waan koomentii jala jiruufidha kanas ni deebisaa jiru. Maal gootu sararuma sadan tuqaa tanarra xuxxu maqaa keessa fuuldura jechuudha. Yeroo achirra xuxxan waa barbaadan yoo poosti gootanii jechuudha. Achirra xuxxaniitu yeroo akkasitti xuxxan ammas akkanumatti isinii fidaa jechuudha. Yeroo akkanatti isinii fidee edit kan jettu kana kunoo ishii kanarra jechuudha. Edit private kan jedhu kanarra xuxxu. Sanaa booda haala kanaas isinii fidaa jechuudha. Kunoo public kan jedhu kanarra namoota danuutu arguu danda'a jechuudha. Warroonni follow yookiin friend keenya otoo hin ta'in aaddii nu gaafatanii jiranis namoonni immoo feesbuukii keenya jala seenanii namoonni aaddii keenya jala hin jirres aaddii keenya jala seenanii poostii wanta nuti goone kan arguu danda'anidha jechuudha. Friend kan jedhu kanarras oo godhatan ni mul'ata. Sanaa booda asirra oo gootan friend
taagis kan jedhu kanarra hogootan garuu namoota haddi keessan jala jiru argaa jechuudha. Haddi keessan jala jirutu argaa. Yoommoo cufuu barbaadan kunoo online kan jedhu kanarra asirra hogootan nam tokko yoo in arguun cufamaa otoo diileetiin godhin asirratti hogad dabarsitan amma poosti keessan namni in argu garuu sin diileetiin goone haala kanaan sirreeffachuu dandeessu sinii gala jedhee yaada jechuudha. Yoommoo sheeris illee yoo itti barbaadan kunoo as gubbaa godhattu jechuudha. Sheer akka namni siniif godhu akka namni baay'een arguu barbaadan tokkoffaadhuma kanarra godhachuu qabdu jechuudha. Akkasittiin haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Yoommoo cuftanii jiraattan asumarraa yoo durammoo asirra sin jalaa ta'e diingata poosti gootanii maaliif namni poosti koo hin arguu jettanii ishii kana laallachuu qabdu jechuudha. Sin wanti laallachuu qabdan fuuldura sarara tanarra xuxxanii akka namni poosti keessan maaliif poosti koo namni hin argu yoo jettan edit kan jettu qulfii tanarra xuxxan akkasitti qulfii irra jiraate asirratti ol deebistu publikii kanarratti jechuudha. Sanaa booda duubatti deebitu jechuudha. Achirra godhatanii duubatti deebitu sanaa booda ni banamaa jechuudha. Iddoo kanatti yoo qulfii ta'e qulfii sinii fida mata duree kanarratti sanaa booda siniif banamaa jechuudha. Namoonni hedduun sin arguu danda'u poosti keessanii haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Koomentii immoo laayikii immoo akkamitti dhoofkannaa warroonni jettan jechuudha. Sarara sadan tanarra tuqxu. Iddoo sarara sadan tanarra tuqxu. Erga achirra tuqxanii jechuudha. Seetingii and preferences kan jedhu kanarra tuqxu. Achi deebitanii seetingii kan jedhu kana tuqxu. Sanaa booda kunoo iddoo kanarra tuqxu jechuudha. Qubee laayikii yuunii jirta achirraa reetii oonis kan jedhu kana asirra tuqxu. Erga achirra tuqxanii mallattoolee ishii kanatu jira. Laayikii keessan akka namni hin argine yoo barbaadan akkasitti bantu. Kanumaa jechuudha. Yoommoo akka namni argu barbaadan akkasitti cuftu. Sinii galamti akkanatti bantu akkasitti cuftu. Banachuu barbaadan amma baneetuma teechisuu waan barbaaduuf akkasittan cufee dhiisaa jechuudha. Haala kanaan laayikii keessanis dhoskachuu dandeessu jechuudha. Kun waan salphaadha. Haala kanaan sirreeffattuu jechuudha. Yoo laayikii keessan dhoskuu barbaadan itti bantu yoo cufuu barbaadan akkana gootu. Kun isinii gala jedhee yaada duubatti deebina. Erga duubatti deebinee amma immoo akkamitti taaggii ofirraa cufna kan jedhu asumarraa xuqna sarara sadan tanarraa jechuudha. Erga achirra xuqnee ammas ol dhufnee jechuudha. Seetingii kan jedhu keessa seenna. Erga achirra seennee jechuudha. Jalatti piroofilee enda taaggii kan jedhu kun iddoo kanarra jira achirra xuqna. Erga haala kanaan nu baasee iddoo kanatti yookaan poosti isaatti yoo taaggii kan jedhu kanarra achirra xuqna. Amma finnee onlaayinii kan jedhurra godhannaa jechuudha. Keessanoo asirra jiraate asirra fiddanii godhattu jechuudha. Amma kiyya cufamee jira waan ta'eef akkasumatti dhiisaa jechuudha. Garuu taaggii keessan isiniin argitu namni biraa immoo hin argu jechuudha. Amma feesbuukii keessan jalatti yeroo namni taaggii isinirratti godhee isiniin argitu maaliif waan gaarii soo ta'e waa tokko tokko bareedadha taaggii isinirra galuun garuu namoonni haddi keessan jala jiraate waan hin taane namni yoo taaggii isinirratti godhellee arguu hin danda'u poosti keessan malee akkasitti godhattan jechuudha. Garuu isiniin argitu namni biraa immoo maal takka isinirra taaggii godhamee jiru hin argu jechuudha. Yoo barbaadan taaggisuun waan gaarii yoo ta'e innistuu yoo barbaadan immoo ofirraa achumarra tuqxanii diileet ofirraa gootu jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Azalattis dhuftanii jechuudha. Gara gadi kanatti jirra tuqxanis asirratti gad dabarsitu jechuudha. Haala kanaan siniif sirrataa jechuudha. Taaggii keessan ofirraa dhoskuu barbaadanii akkasitti sirreeffattu jechuudha. Warroota taaggii isinirra godhanii sirrakkisanii akkasiniif galu abdiin qaba sinii gala jedhee yaada. Fakkeenyaaf immoo namoonni tokko tokko kanas sirreeffachuu warroonni barbaadan jechuudha. Kunoo azalatti akkamitti poostii tokko piroofilii jalatti hidhannee teechisnaa akkuma namni yeroo feesbuukii keenya keessa seene achumarratti nuuf laalu yoo barbaadan kunoo haala kanaan amma poostiin kun iddoo kanaa socho'uu jechuudha. Anan poosti godhu azalatti dhufa malee jechuudha. Azalatti omtuu waa tokko poostiin biraa hin dhufu jechuudha. Namni yoo piroofilii koo jala seene kanuma argaa jechuudha. Akkamitti kanammoo akka sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisaatti kunoo jechuudha. Mee fakkeenyaaf poostii tokkoof jalatti hidhee isin agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaaf poostii caalaa kana yoo nam piroofilii koo jala ol kaawwachuu barbaade akka yeroo hunda achirra taa'u jechuudha. Maal gootu sararuma sadan tanarra tuqxu. Erga achirra tuqxanii piin poostii kan jettu kun jirti achirra tuqxu. Amma dhufee gara olii naa taa'a jechuudha. Kunoo akkuma argitan
asuma jala taa'aa jechuudha socho'u yoomuu yoon ani irraa kaase malee yoo kaasuu barbaaddanis immoo achuma arga tuqxanii akkatti irraa kaastu. Sanaa booda irraa bada kunoo fuuldura kanarraa badee jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Nama kan biraan godhee jira. Akkasitti waan sirreeffachuu barbaaddan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Fuuldura piroofilii keessan irras haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Kana fakkaataa barnoonni akkasiniif galobdiin qabaa. Sheer waliif godhaa siniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.